السلام عليكم. السلام عليكم. أيه ماتيس. السلام عليكم. هلا. أيه. وعليكم السلام. أيه. كيف قاعدين توقع أو أنت سنغافة شو بروا دوم ذات قوانين جالتها أيه. ولا سلاقي تفوفها. بيشان عليه إيه. أدو تفوف ما. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الإيفا مسجلة في قدي بسوني دندسة ندندو بكا. أما قدي بسنا اللي جيني ريفو سيكا كمامي. بكا شراغو ما لا تكلم أنا بكا. عمتي لك أنا إيه. عمتي إيه. لما كم دين لك فتاك أنا أنجاجي اسمه يادي بلي أنا عمتي أيه. مهم. 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 أيه. مهم. إيه نيوتي. jechuun ati immoo mucaa kanaa wajji dhageeffadhu kaa mucaa kanaa wajji dhaquu feeti moo wajji moo gartee deebitee bakkas godhe walit deebisaati akkasii waliin geessi inshaallah akkas hay ni kan malee moo hin ta'u hin ta'u hin ta'u ati immoo wayii gartee siin geessattee hojii dubbatte bakka atilis ati immoo sirratti dirqamaa miti gargaaru numa gargaari malee ajji geessuun gamas geessuun sirratti dirqamaa miti waqtii akkas akkas abbuma keeti malee abbaa bideenaati maal si ga'e السلام عليكم. ايه
Gaafin qabasheen. Aya. Gaafiin kiyya Ay. Itti fuf. ishiin jibbitee Ha? ishiin jibbitee nanii qabaatte nagaamu ishee. Amma ni dhaga'ama maal jette mee gaafiin kiyya? Amma dubartiin tokko yoo abbaa manaa jibbite abbaan manaa jaallatu isiin immoo jibbitee nanii kamana ishii naanii fuu jedheenni. Aya. Atiin abbaan siillee mucaa kana jala taa'ii jilaan deeminii jennaan ishiin jibbitee nanii kamattee shari'aa qaadiyatti. Ayyee. Shari'aa qaadii irraahi abbaa kee abbaa shari'aa qaadii. Walitti keenye kukkutaa bara. Shari'aan qaadii jaarsa gaafatee jira. Rakkoo isaan jidduu jirtu. Abuyeraa kun Neetworkiin keenye kukkuta. Shabakaan keenye kukkuta. Qaadiin jaarsoo dubbisee siin jee wayitarraa hiiku. Shabakaan rakkoo qabaa. Maal goona gayaa dhiiroo. seeka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Dubbattu adis baafadhu gaa. Assalamu alaikum. Hello. Ayye. Assalamu alaikum. Alayhi salaam wa rahmatullah. Sheeka gaafii qabaa. Ayye. Fakkeenyaaf mana fincaanii yeroo seenanitti quraana qara'uun dhoorkaadha jedhama. Achi keessa taa'ee qara'uu osoo hin taane fakkeenya yeroo mana fincaanii san fayyadamuuf seenee wanti qara haasa'u quraana qara'ee fakkeenyaaf sammuu keessa na dhufa yeroo hundaa wanti qara haasa'u quraana waan qara'uuf quraanni kun sammuu keessa na dhufa yeroo mana fincaanii seene sani gara makiyya keessatti mana fincaanis qulqulleessaa haa jiraadhu illee yeroo ta'a afaaniin na dhufeeti ni jedha afaaniin baafadhu garaa kiyya keessa qalbii kiyya keessatti ni qara. Inni kun akkamii dhoorkaadha moo akkamii garuu itti yaadee osoo hin taane qalbii kiyya keessa waan jiruuf gara makiyya keessatti jedha. Hidhii teessoo sooftee ni qaraata. Sagaraa odoo xaragu jirtu. Hidhii teessoo sooftee ni qaraata hin siin jedhe. La dhaabadhee osoo hin taane gara makiyya keessatti bakkuma qara'u fakkeenya guruppii irraan hin qaraan waan ta'eef bakka sheekni sirreeffadhu jedhaffaa asantu osoma hojii hojjedhu qalbii keessa na dhufaa yeroo tokko shintibeetii san osuma qulqulleessu achi keessattis qalbii keessa na dhufee jechuma san bakkuma sararuma takka wayii fa'a jedha. Shintibeetii qulqulleessaati sheeka watsaappii irra barsiisu dhaggeeffata. Laalaa hin dhageeffadhu lakka waanuma halkan qara'u santu yeroo hunda qalbii keessa na dhufeetuma garaa kiyya keessatti jedha. Si keessa dhufaa. Si keessa dhufaa ni yaadda malee hidhiilee sossoofteen qaraatu. Akkasimi? Laalaa hin sossoofee. Ni yaadda waan yaada si keessa dhufee dhoorkuuf tattaaffii godhi. Dhoorkuuf tattaaffii godhi. Yaadiin illee. Hayya galatuma gaafii biraallee hin qaba. Obboleettii tiyya takka gaa'ela godhattee turteeti maatimmaan keenyanii kaa godhanii fi manuma gurguranii turanii gaafisi achi heerumteeti ilmoo takka deessu abbaa manaatiin wal dhabaniitiin dhufte mana keenya achi booda dammoo abbaan manaa dhufeeti faazerii keenya fa'aa wajjin araaramuu fi araarfatee galfachuuf haasaa turanii asuma waanuma xiqqisoo wayii irratti fixirameeti amma booda intalateessaniyyuu hin barbaadu ni kaatiillee waan hundaayyuu irraa buutee jira amma booda isiillee araarfachuullee hin fedhuu jedheetiin balbala qajeele. Achi booda abbaan keenya fa'aa galatoomii ati kan irraa buustee jedhaniiti eebbisanii gadhiise. Gattaa'ee garuu haala kanaan irraa buusanii kan jenne akkas jedhee biraa kutee
Ati booda waggaa 9 turtee kaateet isii gara biraatti gurguranii kaa'edhanii fi ammallee. Amma dammoo kan isii itti heerumte sanii atilii intala tiyya fuutee jirta nikaa irraa hiikne nikaa irraa qabaa. Osoo nikaa irraa qabu nikaa tiyya wajjin fuutee jirta. Jedheeti isa sani tuttuqa jechuun lolaanii arrabsafaa intala namaa fuutee ati nikaa ofirraa qabdu jedhaanii isa san tuttuqaa ture. Isiin dammoo kaamma itti heerumte sanis ijoollee 2 qabdu. Wanti kun mee akkam? Jaarsa duraanii santuu ati jaartii tiyya fuute jaani. Eeyyuu akkas jedhaan garuu hiikeera jedhee aaree lafaa utaalee deemi. Eegaa intala teessan hiike jee kutee mire hiikee mire warra abbaa keetii irratti. Eeyyuu. Hiikeetiin jira jeemi. Hiike amma booda intala teessan nan gaafatin ani kaarraa hiikeera isiillee soqadhullee naanillee soqinaa jedhee inni ka'ee jenna ulfaadhu jedhanii gadhiisan. Bakka gaa. Dammoo kaamma fuudhesanii. Hiikee jiraan soqadhu eega jee. Kaarraa qabaa jedha. Hiikee jiraan soqadhu eega jee. Hiikee jira. Hiikeetiin jira hin soqadhu hin barbaadu eega jee. Eega jee. Hiikee. Isiillee namata meeqa booda gartee amma 9 booda heerumteemi. Eeyyuu. Hatak waan nikaarraan qabu akkamaatii jettu kana yoo ta'e eega abbaa keetii irratti eega hiike. Hayyee galatooma. Hayyee galatooma. Galatooma. Assalamu alaikum. Nagaa. Agak di pekan awal. Hayyee. Ini harganya hebat. Bisa DP ramah di section ini dendama. Dia mau tokot tadi ini. Ya? Dia mau tokot tadi ini. Dia section di dendama bahasa dege harganya ke. Yeruma takkatti oguma takka sadeeni sii keetteni. Ha? Iya. Eessa jirtaat? Ani Masri jira biyya Masri. Masrii jirta. Duraan dursee yoo jaartii ta'e fakkeenya amma achi yoo ziduu biyya 8 jechuun jirta. Yoo gartee ati si hiike qofa yoo jetteenu nikaa yaa'ee dhume. Si galee immoo sadeenitti si hiike jetteeni sheekotuma Masrii jiru san gaafadhu inshaallah. Sheekota Masrii jiru gaafadhu. Warra sadeenitti si jaartii hiike kana. Deebisaa tana deebisuun nyaatti ulfaatti. Warra Masrii jiru gaafadhu. Ni ulfaatti. Wanni kun ni ulfaata akka malee. Khilaafa guddaa waan qabuuf waan kana keessa seenuun fedha. Sheekotuma Masrii jiru chiin gaafadhu inshaallah. Galatooma. Assalamu alaikum. Nagayame. Sidagaya, sindagaya tufuf. Sagaleen keessatti dhaga'ama. Amma ni dhagayama tufuf ayyee. Gaafiin biyya fakkeenyaaf namni amma mobaayila fayyadamu kun barnaamija yaappii yookiin barnaamija kan jedhamu kana waan maqaa rasuulaa daawwatan walanna fi jedhaa namni tajaajila hedduudha deddeebi'ee jedha hammam afaan seenanii achi keessatti afaan kanama barate hammam keessatti tasa yoo jedhan maasii amma mara jira jechuudha. Afaan allaa sabsuruma afaan kan jedhu jira. Aappiisan irra guutanii wayita karaa deemtu sallu ala nabiyyi jaa aappiisan sagaleedhaan jechuudha. Akkasimi. Sagaraa faa gidee seenan sagaraa irratti illee ni jaa gidee akka nasiibaa jechuun mala kanaafuu godhuun barbaachisaa miti. Amma gidee kanatti afaan nama baratanii jiran takka dagatee jedha beekee osoo hin jedhin dagatee yoo jedhe oo aappiisantu moobaayiliitu jaamu afaan isaatu jaa jechuu keessatti. La afaan isuma jedha fakkeenyaaf isa jalaa waan baratee fi yaadannaa kan walaa irra kaatee mire. Moobaayilii jaami obboleessa.
موبايلين جدتي إن اللي جل صلوات أبو سكاء إذا ما كان نبي دا مدير كم صلوات انتو خابو سغرارت انتو افام برate كيف دوبلس افام برate onni jaman jiru sagaratti waa indubbatan sagaratti mobile illee nakkas godhuu gartee barbaachisu yoo sagara fakhaay gartee sen mobile amma sala keessa naafu cufiiti gizee gabbaate banta angas modubin afaan nu bare yani gartee ma sagararati sallallahu alaihi wasallam yani ma sagararati mobile cuftee seenu qabdo هاي قافي لما ده ayye فكان يمنع صلاته صلاة كيسة وسما صلاة جرو شيطان وسواسة ثم وان دقتفا يادتا جزء سنة صلاة رابدا وانا مو يتساني تويتيا أدنى ويتوان سيادة كنيسة صلاة سنكيسة تجد مو جرا angadan dau shaytani dugaadha waan irraan fatte si ayyaadachiisa salaata keessa akkasi godha a'udhu billahi minash shaitanir rajim jetteef keessatti gartee dhorku danda'u qabda jalaadidu quraana qaraatee quraana gallaxintilu qabda akkas wanni kasiin jirti salaanni immoo guutus duraan badu ni irrata malee suwaaba wanni صلاة مثلا كيسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجل وما لكم قبل ef keessa jettee gama gartee wanni deebita gama quraana gaxintilu quraana qara'u akkas fatraan kanniniif yeroon kanniniif salaata keessatti yeroon kanniniif shaytaanaaf أيه قالتوما galatooma السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم كيف؟ نجا فيا الحمد لله. يا كيسني؟ فيا الحمد لله لكن كبا. أيه لكن كي يا شيخ ولي بيا كي نياتو يدراني. بسوني يوبي يا لباتي. لأن في إنه كيف تفيدمون حرام هذا. ما يته شيخ ولي بيا كي نياتو. بسوني يوبي يا لباتي كمين تفيدمون حرام هذا. أيه أما مو بس كبيرة. الجزء مزيدا ما الجزء يعني كذا ممكن تلا ما Sheekoti biyya teenya qabeenya dubartii biyyaa baate fayyadamuun haraami jaanii amma immoo masgida jaara maal jaanii dubartii irraa gartee guuruu jiranii akkamiidha gaafiin ta'e akkasi akkasi sheekoti gartee qabeenyi dubartiin biyyaalaa biyyarraa deemtee kophaa isii biyyaalaa dhaquun haraami isin deemuun haraami maalleen isii immoo haraami jechuun yoo isin halaal daleeyde halaal وحرام دلائي حرام حرام جاني أما مهلا خجيكا دوغونغوري جرا دوغونغورا مالف وني حرام قد انجرو اسيتو بيابون حرامي يونا وانا حلال دلائي حلالي مالي نسي يوانا حرام دلائي حرامي اسين مو بيابون حرام دوران درسي اسين بيابون حرام يومو بيالا دايته بيا فرنجي دايته بيا خابي عربا دايته وانا حلال يو دلغته مال لكسيتي حلالي مسجدا مي وان فيته قردن ديس وان فيته جارو دن ديس أكاسي أيوة أما تقاعد برا ألو سلاقيا مسجد ورا بيجات صلاتنا كمسجد ورا صوفيات هنتفا يعني صلاتنا كمي جماعة جماعة مسجد ورا صوفي درجات صوفيات أنا الدباسي ورا صوفيات ورما بدعة وجد من ما يرى قالوا البدا بدان ثاني بدا اسلام ما رانا وبافتو جرا بدا اسلام ما وبافتو جرا صوفي غرتي ورا غرتي سرتي قبري غبرو ورا غرتي شيكوتا دوي غبرو وان كان راغورسيتي يو ديدن إسان دوبان صلاتو نتو سيغله صوفي مو استيتو ما غرتي أظن كان كينيا بارنا
Ustaazonni kan keenya maaliif faana nama wajjin salaannaa jedhanii falmi kaasaa turan reega akkas ta'e. Maal jaani? Ustaazonni kan keenya maaliif waliin salaanna masjiida tokko taraawwii waliin salaanna wanti yeroo kun qabu jedhanii maaliif falmi kaasaa turan reega akkas ta'e. Beeyta dubbii aqiidaa tanaa fi dubbiin tooyidaa tun dubbii hedduu khaxara. Fawzaanii gaafataniiti Fawzaanii rahimahullahu gaafataniiti hal ulamaa'iin gartee irra guddaan gartee yafhamuuna tooyida ni fahamani yennaan aksar ulamaa laa yafhamuuna tooyid juhaalaa je sigalee tooyidan fahaman hin fahamne tooyidan beekanii je irra guddaan ulamaa'iin maaliif ennaan kaan arabiyaa nahawatti gartee mutafannin taha kaan hadiisa qajoollo beekaa kaan fiqii qajoollo beekaa toohidarraa gartee irra guddaa wallaaloodhaa je Fawzaanii rahimahullah sigale mushkilaa amma horii tokkummaan jara waliin nu barbaachisu jechuudha ka jara bidaati waliin tokkummaan nu barbaachisu jechuudha eessa tokko bar tokkummaa afaaniiti malee tun tokkummaan gartee aabaashii fi aalul bidaa fi suufii wajji masjiida jiraatiin ne sadhaatuun qabnu obboleessa dhageeffadhu laal warra suufii kan adda baase suufiirraa warra gartee khaxara duubaan salaatu hin dandeenye jira suufiirraa warra useetuma gartee warra moolida baasu kan manni keenya faasan jiran warra moolida baasanu nee moolidni kun beetaan ka farsiisu moolidni naman ka farsiisu namni tokko moolida godheef moolida yoo godhe moolidni naman ka farsiisu moolida yoo godhe waan akka gartee bida moolidni bida sigalu jira immoo namani ka farsiisa naman ka farsiisu in ka farsiisu immoo bidaadhanni dhorka lanna rasuul al-islaamiin goone kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnaar dhuga akkas bidaadha jechuun amma moolunni kun yukhrijuhum min al-milla jechuun dandeenyu sigalu jira dhuga kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnaar akkas akkas ايوه ما في قالت ما قالت في فهم غلطهم جزاك الله السلام عليكم الو السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نقيامي الحمد لله شيخ قابل كيف ياخذ ديادي ايه ديارة هنا جرا نما جالس برادي مثلا علمو كبو نما ثاني مو وان واو مثلا جالسي وان مشروع مالي وان وكبن ناتني تاتي نما ثاني وجه نقول لاتي ilmoo meeqa ilmoo takkum qaba ilmoo amata 5 Gini immoo fi dalagdee ni jiraachuu. Qabeenya qabu inni qabeenya dhiisee deemne. Inni qabeenya hanga qaban biyya namaa kanatti ni jiraame qabeenyi waa dira sundaa miti. Qabeenya akkasitti kaayee fi bira deemee qabu ifumaaf mashruuti. Kanaafuu akka hojii nyaachuu baantaati. Yani masalan namni kun nama bira dhaquun jirti mana nama kana. Namni waa shaara nama kaayee burmaara nama kaayee nyaata godheeni taa'ee taa'eedha. Yoo qabeenya isaa ta'e qabeenya isaa taate horiyatamaati raayifeeguun barbaachisaadha. Yoo immoo isiin kadaleedu taate akkas. Yoo isiin kadaleedu taate inni waan takkan dhiisiniifi harmasiiti akkas. Okay, harmasiiti jechuudha. Inshallah كسي جرخينا يا رب جبروا للديبنا جزاكم الله خير جزاء بارك الله فيكم دانس جيسي نجاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.